walumaa galatti biyya jibbitanii je Oromoon akka biyya jibbite isaan hin beekan ture duran. Oromoon Oromiyaa feeti malee Itoophiyaa minilik akkam feene isaan ammallee hin beekan jechuudha jarri kun. Maqaa yaameeti caffee raammis faa jee keessaa hoo caffee raammis jeetu kee namichi kun dabballee waggaa dheeraati. Hoolatuma echa kana beektanni. Isaan keessaa hayyoonni guutee jira garuu hoolonni isaanii kun immoo akka malee hedduudha. Ilmaan tuulamaa kana. Ilmaan tuulamaa kun fardi gaarii kagartee qabee bilisummaadhaan gabrummaadhaan deemu. Gabrummaa fi raffee Oromootiin deemu. Jara kana keessaa durii arraas nu dararaa jira nu rakkisaa jira Oromoo. Yeroo dheertuudhaaf namni kun akkanumatti falmaa ture jibbaa adda bilisummaa Oromootiif qabus durirraa ni beekna jechuudha. Gaafa zamana paaltook irraa eegalee. Amma immoo biyya kanatti galuu hin dandeessanii rekordiin isinii qabamtee teessi warri arraan tana gartee nuti Donald Trump deeggarra warri jettan asi galuu hin dandeessanii biyya tana galuu hin dandeessanii isinii qabamtee teessi jechuu jira. Yoo jiraatanii galuu nama dhorkanii ni laallasa waa waliin laallu ta'a. Gara biraa maalummaa biyyaa tan akkatti isaan hubatanii nama dhiba. Biyya jechuun maal jechuudha? Biyyummaan Itoophiyaa jaantuun Oromoof maali? Jaaramtee fi haga guyyaa arraan tanaa kanatti tadhiiga Oromoo dhiittu. Tanuma Oromoo nyaattu. Tan quufne. Okay, biyyinni amma nutti dhaadheessu tuni kan ummanni keenya yoo Shimallis jibban yoo Abiyyi jibban sun waan kophaati garuu isin jibba biyyaatii haju hirriibaa keenni Itoophiyaan diina Oromoo ta'uu akkami wallaale maal dalagaa jiran amma isaan akka biyyaatti diinni alaa nama aaggachuun nama aarsa. Diina alaa durii hanga arraatti Itoophiyaa biyyaan san irraa dhorkitee ittiftee jiraachifte Oromoodha. Garuu biyyi sun Oromoodhaaf taa hin jirtu. Oromoon isiidhaaf wareegamteetuma deebitee isiinis wareegamti. Nagayaa harkattee biyya san keessa jiraachuu hin dandeenye. Biyyi tan irra kabajamtee abbaa biyyummaa qabaattee lubbuun irra jiraachuu dandeessee nagaan irra jiraattu. Yookaan biyyi irra duutu biyyi teessachii jalaa jechuudha. Sinnoor Itoophiyaa fi sinmoota Itoophiyaa. Itoophiyaa godhuudhaa fi Oromoo ajjeesan jechuudha. Jechi sun akkas waan san ibsa. Isaan warri jiruu fi warri jiraachisaa jiran Itoophiyaawidha. Sinmoota Itoophiyaan ammoo warra Itoophiyaa biyya hin gabbisanii jechuudha Oromoon. Madaabara Itoophiyaa. Kuni faashinatti dabre. Itoophiyaan tanuuf taatu yoo taate Oromoon ni deeggara. Ni lolaafisi. Kana booda immoo gooshii ni lolu Itoophiyaa Oromoon. Gooshiif hin dhumu. Osoo dachiif samiintu nu wal tuyxe biyya nama ajjeeftuuf namni du'u hin jiru. Dura lubbuu ta'e akkasi jiraachiftu godhuudha. Akka irra jiraachuu dandeessu godhu dursa. Dura kana beekuudha qabu dabballoonni afaan qaratanii nafxanyaa gammachiisuudhaaf muuziqaa dudulloota Amaaraa banatanii karabaattaan fudhanii gaf jedhanii nu dura ejjanii nutti haasa'an kuni nuti akka qaruuraa keessatti bishaan harkanii duubaan lafa harkanitti isaan keessatti waan isaan bahan isaan agarraa jechuudha. Summii isaan tufaniis ni beeyna. Kuni gootummaa miti biyya jaalachuu miti. Biyya jaalachuu miti kun harrummaadha. Harree waan takka yaaduu hin dandeenye ta'uu isaanii mul'isa jechuudha gochi isaanii kun. Maaliif? Barsiisaan qaroon barsiisaan goonni Oromoo sabboonaan dhugaa
badii takkaan malee barsiisaan yuunivarsiitii madda walaabuu guyyaa irraa kana du'e. Maaliif du'e? Guyyaa kaleessa lubbuu 20 waha oltu lubbuun Oromoo biyya san keessa wareegame. Yooniif diinni alaa dhufe fakkeenyaaf akkuma namni tokko tokko jiru yoo kanuma gartee abbaan fedhe waan dha'u deemu bakka dha'u deemu beeka waan loluuf beeka kan lolu. Yoo nama diinni fedhe dhume dirree waraanaa kamirratti kan guyyatti lubbuun hanganni dhumtee ooltu. Ummanni nagayaa jechuudha. Tamii Itoophiyaan tun isin tan isaan nutti himan tun tamii Itoophiyaan tun maal isin? Ani kan hedduun adibu ummata harroota kana silaalikki akka gaariitti walitti himnaa garuu sabboontoowwan isaan keessa jiruu fi natti ulfaata. Warra akka Haacaaluu Hundeessaa fa'aa isaan keessaan bahe. Warra akka Keekiyyaa Badhaadhaa fa'aa, Falmataa Kabbadaa fa'aa, warra akka Baaruu Tumsaa fa'aa. Baaruu Tumsaa illee Wallagga. Ilma Maccaati. Warra akka Agarii Tulluu fa'aa. Taaddasaa Birruu fa'aatu isaan keessaan bahe. Isaaniif jechi na hanqata malee silaa warra qobba qobbaa kana akka gaariitti walitti himnaa jechuudha. Isaaniif bilisummaan gooshiidha. Gooshiidha. Hawaasa isaanii kan if beekullee gabroonni harroonni kun dhiibbaa addaa irra geggeessaa jiran jechuudha. Dhiibbaa addaa. Ummanni tuulamaa dammaqee jira akka jirutti. Sabboontoowwan ajaa'ibaa keessa jira. Garuu harroonni nyaachuu malee yaaduu hin beeyne muraasni akkuma dur mootummaa jala galanii faayidaa ifiitiif jecha lafa isaanii gurguraa, isaan gabroomsaa, isaanuma miidhaa bakka deemanii qabsoo Oromoo gufuu ta'u, Oromoo diina jala qabu kana kan isaan hojjetan durii hanga ammaa. Ummanni ilmaan tuulamaa saroota kana maaf waan takka jechuun ni dadhaban. Namichi urungichi maaree dandayaa jaaniin sun nutti qoosu jira isaan keessa dhalate. Itoophiyaa jibbanii Oromiyaa fi Oromummaa jaalachuun akkana gatii nama kafalchiiftii jeeti. Guyyaa irraan barreessa wadaajaa fi jaarmee addaan baafadhaan hunjaa. Wadaanyi sarootaa isaanii isaan ture barsila. Eenyutti mee jaarmee himanni fakkeenyaaf? Eessa ture? Eessaa dhufe? Eenyu qabsoota na asiin gahee maaf wallaale? Kallattiin jecha kana abbaan ni jeef beekuun barbaachisaadha. Jaarmee fi wadaajaa addaan baafadhaa jecha juusan eenyuuf akka inni barreessee annaaf galaniin beeka jechuudha. Inni beekee dura inni eenyummaa isaa silaa beekee waan amma dalagu jirtu ni dalaga osoo jaarmaa fi wadaajaa addaan beekee. Osoo dhugumatti waanuma bilisummaa ja'amu sanuu beekee gandaaf guuza oolee saba keessa dhalate kana godha. Amba gammachiisuuf obboleessaa ajjeesaa silaa waa beekee. Haacaaluu Hundeessaa kanarra ilaa irratti imimmaan keenya nurraa qooruu fi dide obboleessa isaati bara. Obboleessa isaati inni gammadaa jira. Ani immoo adadaan sagalee isaa dhaga'uun imimmaan tuyyiti jiraan rooba. Guyyaa irratti osoon sagalee Haacaaluu dhaga'ee imimmaan kiyyan buune ooleen beeku ilaanga guyyaa irratti. Isa kanaatu wadaajaa fi jaarmee addaan baafadhu jee natti himaa jechuudha. Harricha. Qirima duran naqan gagam godhuu malee waan takka faayidaa hin qabne qabamaa takka hin beekne. Waan baay'ee dubbachuuf as keessaa waa barbaadan isaan waan isaan barbaadaniitu as keessa jira. Nuti sababa isaaniitti akka gandaatti dubbanna ilmaan tuulamaa jennee hoggaa nuti gartee duula banne
kunoo isin kan jaanii Oromoo likkaasuuf achiin qaa'u uummachuudhaaf kan isaan deeman. Garuu sabboontuwwan ilmaan tuulama harroota nyaatee udaanuu malee faayidaa hin qabne kana waa jechuu ni danda'u qaban jechuudha. Waa jechuu ni danda'u qaban. Jechaatiinis jiranii garuu gayaa miti. Gayaa miti. Har'a Oromoon isaaniin gabroomu jirti. Isaaniin gabroomu jirti. Warroottan biraa keenya kajalaa fitti olii ida'an kana aangoo sobaata kijibaa harka kakkaanii kana ilaalina. Eessarraa burqite eenyuutu yaada kana lafa kaa'e eenyu Oromoo gabroomsuudhaaf durii hanga ammaa deemu jira. Garii sossobuun garii maal godhuun warra eenyummaan fi isaan qaanfachiisu jechuudha. Idmeen gaallaatii fi idmeen dhagaa hin beekamu yaa ilma kiyya. Natti sadaqadha afaan amaraa kan hin beekne kanaan akka gurguddaa kana ciraan hundaa jaarsi hiriyaa abbaa kiyyaa jechuudha. Gaallaa jechuun fudhatee umriidhaan turuu isaa tuffatee anaa fi Haaruun abbaa muuziqaa madda walaa bunuu deemu. Akkasuma hundaa warra akkasitti beekuu jechuudha. Ani takkaan naannootti jettee akkas hin dhageenye. Diina kiyya abbaan kiyyaas abbaan abbaa kiyyaatiis anis ilmi kiyyaas addaan beekaa dhalannee guddanne. Gabrummaan mataa konfiyuus si gootee gartee akka buqqee waatti naqatanii irraa naqatan si gootu nurra hin jirtu jechuudha. Nurra hin jirtu. Caffeeraammis kanaaf akka barbaadu dubbata jechuudha. Kanati harree maaree shanee mirroo shanee jaanii dabballoonni maallaqaan bitaman ilmaallee naman bitu faayidaa godhe. Ilmi namaa gaafa maallaqaan bitamu ati meeshaadha. Gaafa faayidaa garaa keetiitiif boruu tee dhiiftee boruu sabaa balleessitu. Mooraalii itti namaan qeetu hin qabdu jechuudha. Osoo abbaan kun waan fedhe dalage. Oromoon irra silaa waan fedhe dalage. Osoo waan fedhe dalage. Madaa'uu jira du'u jira. Waan mootummaa Itoophiyaa san balleessu silaan harkadhee tam feetaniin gargaara madaan kiyyaan. Najjeesu jirti waan ta'eef. Qorichi Oromoo Itoophiyaan diigamuu qofa kanaa achi hin jiru. Wal kabajnee wajji jiraachuuf hanga ammaa obsine gaya jechuudha. Amma shiifee hafattee daranuu shiifee hafattee ilmaan minilik nafxanyoonni afaan Oromoo beekan wal jaartee wal guurtee ilmaan lallabataa diqaalaa diikee irraa fuudhanii warri keenya guddise. Irra guddaan isaanii lana garuu ilmaan tuulamaatii miti. Warri beektan deema hundee isaanii qoradhaa gaafadhaa. Gandi machooftuun kun machooftee dhaltee harti. Oromoon gara laafaa fuudhee guddifata. Gaafa isaan daadhii ganda keenyaa tana daadhii ilmaan Oromoo tana kan naannoo Finfinnee kun daadhii tana akka gaariitti dalaganii gurguratanii kana dhaqee quufeeti maammituu isaa geeffatee achi dhalanii darbanii biraa deeman. Gara laafa isaa Oromoon fuudhee guddisa saniin nufitu jira malee ilmaan tuulamaa ilmaan gudeedaati miti. Ilmi gudeedaa dhalateetti kana garaan jabaatu. Ni qoosanni irra. Barsiisaan maal fakkaatu hayyuun sun kadu'e irraan dubbatu ni miidiyaa isaaniitis hin dubbatu. Qeeroon sabboontoowwan namni shan bakka takkatti naqamte keessatti kara shanaman inni irraan dubbatu tanan dhaga'u. Abbaa torbee, abbaa maaree, abbaa jinnii jaa. Abbaan torbee qabamu eenyuutu ajjeesaa jeen eenyuutu namni waan fedhee wakke mootummaan achitti jeesaa nama hudhannoo harkaan qabne keessa waraanutti hin jira. Heeraaf hin deebisu. Duula sabboontummaa fi oromummaa irra baname kan diqaalota abbootiin teenya tuulamaa fuutee dikee irraa guurtee guddifteen Oromoo irratti deemu jiru jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa akkasiitiin waliin beeynu nu jeefti isiif hin duunu jechuudha. Kan isiin irraa ajjeesu hojii isii ajjeefnaa jechuudha. Waan feete fidda. Biyya tanatti hin galtan. Biyya tana amaaree hin qabdan. Isin ganti warra saba gane. Warra biyya gane jaha sharri. Nam tokko silaa bira jiraatee kan akkas hin daawwatu barinni. Sooshaal miidiyaa irra taa'eetuma akkasitti xarraq xaaxxaa jira. Isaa abbachaa waan boru kafalamuuf yaada.
Horrebus hangam qophii qabdiin beeyne bari numaa nuti tokkummaa jennee iyyina kana booda jara keenya dubbiin gartee hanga dhiibanii fi hanga dhiisan qabdi jedhan namu ganda fi bilisoomsutti nama naan kana booda ulii namni cufti dura ganda fi haa bilisoomsatu nuti ilmaan sikkoo mandootii fi ilmaan afran qalloo durillee takkaa gabrummaaf salaannee hin beeynu ni dhaadanna irraas ilmaan afran qalloo gaanjuu walloon deebisi akkasitti nurra aanee yoo humnaan nu cabsee dhala takkaa isgoo gooftaa'e gaashe miilarra kufneen beenu nuti gaafa isaan saantima guurratanii Haile Sillaasee miilarra kufanis abbaan kiyya miilarra kufeen beeku. Carraan addaanuu fageesse karatti dhufee deemee saantimaas nu facaasu hin qabu nuti Haile Sillaaseen. Diina kiyyaa bar diina keetii bar jechaan nutti himaa fagootti eegaate malee nuti akka rabbii salaatanitti baxxaqa jala jenneen beenu takka abbaan abbaa kiyyaatis jala jeen beeku. Kanaaf gootonni keenya ragaadha. Jeneraal Waaqoo guutuu maal dalagaa ture jii ilaali. Waaqoo guutuu elemoo qilxuu jaarraa abbaa gadaa Haaji Adam Juloo Adam Saaddoo maal dalagaa turan jii deebi ilaali. Leenjisoo diigaa isaan durarraa eegalee maal dalaga jii ilaali. Ibroo Shaxaa abbaan Abrahaam Haamis san dura maal dalaga jii ilaali. Yaayyaa Alii Siree maal dalage. Bakar Waaree maal dalagaa ture. Shee Bakrii Saphaloo maal dalage. Takkaa isgoo jennee miilarra kufneen beenu jechuudha. Mukatti cabsaati yoo nuhan cabnee du'aa haa wareegamaa hafaati kan jiran. Kanaaf akka hoolaan dhaabbatee asirraa marga quufeen barooduu kana caffee raammis ati biyyan kennituuf ati irraan fudhattuuf jechuudha jaalaa haraqee. Haraqee itti gannayte bakka galgala baatee maal jejjette waa hedduun dubbannu gayaadha sun si'ati bilisummaanis ibsanii jechuudha. Afaan keetutti dubbachuun akka nama gartee zaranya reefu sanitti itti shamaaqaqaa dubbatte jechuudha. Itti rakkachaa afaan beektuunis itti hima. Afaan keetu si harkaa wal dha'ee jira jechuudha. Samoonii kana zinaabiin zannabee jetta. Afaan Oromoo dubbachuu jiraaf iftee isa jechuudha. Sadarkaa sanitti deemtee jirta. Kan Oromoon dubbatuuf siif mataa keetiifi malee sabboontuwwan isin keessa jiruufi malee warroottan hoolayyii kanaafii miti jechuudha. Hoolaan kun quba nama laatee garuu abbaan waan itti amane dubbachuuf biyya sanitti galuu hin dandeessuu rikoordiin siif teessii kanatti jettu silaahu haalatti jirtaniin nuuf isin tokkumaa turre jiraachuu deema bara. Tanuma. Namni isin galgalaa ganama ajjeesaa beekaa ajjeesaa sabboona ajjeesaa sabaan cabsitanii mataa gaccabsitanii akka addan sanitti miila keessan irra kufiftanii miila irra isin kufee akka Haile Sillaaseetti isinii isgooju hin jiru duris hin jennu nuti. Hanga gartee dur bartan godhuu ni dandeessan nuti immoo isiniif hin jennu. Dhugaan isin hin jaa. Hin jennu takkaatis jennee hin beenu. Nuti kasalaannuuf rabbi qofaaf salaataa turre. An jechuun ilma Imaamu Ahmadi, ilma Ahmad Giraan jechuudha. Kan sheexaanaa wahii wajji jiraa jaaniin san ilma goota saniiti. Kadiinaa hudduu istanjaa godhuu miteen rabbi qofaaf hagajjuu. Caffee raammis akkasii jechuudha. Ilma Imaamu Ahmadi kanaaf miidiyaarra dhaabbattee afaan meefattee biyya sanitti waliin galtu maalin taatu midirkoon taatu jinniin taatu kanatti jettuun qushaasha. Qushaashaatti hanga si lakkaa'ee turree jira nuti gama keenya. Qushaashatti hanga si lakkoofne. Maaliif lootanii bakka nuun seentan ni beektan jechuudha. Warroottan hanga cuqqaaltan kana gartee ilaa amataa gadaa jaarraa kana keessatti faltiidhaan duudirra deemee faltii loon jalaa lafa buute fuudhaa gidaaraan maxxansaa deemee gurguree ficaan bitatee gala. Hawaasni itti keessaa baate.
qoraan feetee tarree galee bara kanatti jechuudha. Bara teknooloojiin walgee namni ibiddaa bobeessuu dhiise kanatti. Qoraan hin tarree galee akka jigaa sii deema jechuudha. Hawaasni kee kanatti keessa dhalatte. Sun si gammachiisaati. An saniin na dhukkubsa. Nuti saniin nu dhukkubsa. Kanaaf caffeeraanis ka dubbatu. Malee garaaf isaatiif miti jechuudha. Osoo akka keetii garaa ka dubbatu taate si dura namni bu'aa guddaa argachuu danda'u isa ture. Kasirraas dubbii beeku. Kasirraas waan dubbate amansiisuu danda'u kan mootummaan gantuulleen ija baasee jala dhaabbatee kan ofirraa eegu isaan ture jechuudha. Warra akka falmataa biroo caffeeraanis warra ammayyisin shoorar keessummaatti murtan kana jooree wajjin. Eekamne kam deefna juma hedduu bar irraa maqaa dhodhoyna malee ishee mamarashaad qofaa bar hedduudha bar kuni kan nuti beeynu bar kanaa achi warra akka bal'aa bu'aafamu nuti ni beeyna. Hin beeynu bar nuti warra nuti hin beeyne hedduu jira bar. Kanaaf ijoolleen teenya ilmaan tuulamaa gootowwan lubbuu ifii waan takkan qusanneen beeka. Kumaatamaan biyya kaamboo fa'aa isin keessa jira. Biyya kaamboo gariin warra jiruun du'e jechuudha du'aa keessa du'aa yaa du'aa. Lubbuu acaaluu fakkaattu isin harkaa fudhataniiti dhagaa walirra isinii kakkaanii carqii irraa baqa isiniif warra dhiichisu isin. Obboleessa keessa nama akka Hacaaluu Hundeessaa isin jalaa ajjeesee namnummaan keessan keessaa dhalate. Dhagaa walirratti isinii guuree qulfii kondominiyeemii harka kaaya asiin yaa Hacaaluu Mattaasabiyaa, yaa Hacaaluu Maaree, yaa Hacaaluu Jinni jee Oromiyaa keessatti deeme dhagaan isin sossoba. Kun isinin mul'achuu dhabee warri akka Fayyisaa Leellisaa kan kaleessa nuti goota sabboona maal jechuun turre. Haaret deebi'ee hudduu duba gad deebi'a jechuudha. Baga nagaan dhuftan. Kana waan hedduu jechuu dandeenye ture. Shanyiitu nu goota. Adurreen maaf akkana boonta jennaan eessumaatu naqee raansa jetteen jaan. Ni galee? Gantuuleen takka takka waa baay'ee dubbachuun waa balleessiti. Karaa isaan fedhan isaaniif saayitii fi malee silaa akka gaariitti dubbanna. Kanarratti yaada muraasa isinirraa fuudha. Nama gubaa maatii barsiisaa keenya kabajamaa jajjabaadhaa rabbiin jannataan nu qananiisu rabbi rahmataa godhuufi wareegamnitti fufaan dhaabbatu hanga qabsoon firra dhaabanu beekamaadha. Wareegamnitti fufu akkatti fufu beekamaadha. Beekadhaa dhaabbachuuf hin jiraatu. Gara biraatiin oduun haasawamtu dubbummaan tunuu geemaa fi akkana jaameeti jechaa jiranii. Geemni kanaan jiru addunyaa irratti dhaqaatii barbadeessaa jechuun geeman ta'uu dandeessu. Nuti namni dhiiga Oromoo gannaqee akka nagaan harkanne ni beekna duraanis. Namni dhiiga Oromoo gannaqe keessattuu dulloonni mootummaa dargii bubuutuu bakka hunda keessaa walitti qabanii guuranii Oromoon fixu jiran. Gumaa keenya akka dachaan kafalachuuf jiraannu beekuudha qaban. Dachaan kafalachuu jiran. Xiqqishu waan na gaddisiisu ijoollee liyyuu haayilii Oromiyaa jaan nama sadi tanarra woboon qabdee haasofsiistee gallaksiste takka waggiin laalu na dhagahame akka namaatti.
Ijoolleen sun xixiqqoodha sadeenuu. Wallaahi isiniin jaa. Ijoollee san maallaqaan sobaniif itti dhaan malee ijoollee beekaadhaan ni qabsoo inni itti seentee miti. Cuftisii kun haadhaan qabnu jaa kun abbaan qabnu jaa ishee godheetiin jira. Feesbuukii jalatti. Woboon qabdee rifattee fi garuu akka isaan hoggii woboon tokko harka isaanii seene godhan hin goone. Garuu an kana dhukkubsu Oromoodha. Gowwoomaniiti malee waan takka beekaniiti miti. Namni dhugaadhaan biyyaaf qabsaa'u namni qabsoodhaaf bahe waywaatu. Namni if beekumsaa waan takka dabalame qabsoodhaaf waraarrattis ta'u dabalame osoo geeraruu osoo falmatuuti yoo wareegames wareegama malee an haadhan qabu abbaan qabu jilbiibbatanii hin ja'an ture jechuudha. Ilmaan daa'ima keessa walitti qabaniiti waliin nu fixaa jiran jechuudha. Ijoollee homaan beekne maallaqaan sobanii amma rakkina irraa seenan ta'a ijoolleen sun. Kunis abbaan qabu jee namni lama abbaan qaban tokko haadhaa fi abbaas hin qabu. Laalame. Kanaaf asumaan dhaamsiniin warra liyyuu hayilii Oromiyaa kanaafis dabarsu dhiisaa isin hin baasu waan isin baasu dalagaa hin jirtan waliin nu fixuudhaaf deemanii ayilii tanatti dammaqa harka